Naannoo Oromiyaatti piroojektonni garaagaraa rakkoo hawaas dinagdee uummataa hiikan 14,600 ol ijaarsi isaanii xumuramuun tajaajilaaf qophaa'uu biiroon maallaqa Oromiyaa beeksise. Oromiyaa keessatti piroojektiileen hawaasaaf tajaajila garaagaraa kennan 28,300 ol baajata biliyoona 252 fi miliyoona 400 oliin bara kana ijaaramaa jiru. Piroojektoota ijaaramaa jiran kanneen keessaa hanga ammaatti 14,600 ol ijaaramanii xumuramuun tajaajilaaf qophaa'uu isaanii hoogganaa ittaanaa biiroo maallaqa Oromiyaa fi itti gaafatamaan qindeessaa ragaalee fi hordoffii raawwii karoora waggaa Dr. Ashannaa fi Tashoomaa ibsaniiru. Piroojektonni buleeyyiin yeroo dheeraa turanis jiru, kan bara darbeerraas gara baranaatti darban jiru. Piroojektonni immoo haaraa jalqabaman jiru. Kana keessa piroojektonni haaraan piroojektota 24,827 qarshiidhaan yoo tilmaamu immoo gara harka caalansaa harka 60 ol bajeta qabameef keessaa kan bara kanaati jechuudha. Piroojektonni buleeyyiin baay'inaan piroojektota gurguddoodha. Piroojektota daandii, bishaanii fi kan kana fakkaatan yeroo baay'ee uumama isaaniitiin piroojektonni kun waggaa tokko keessatti kan hin xumuramnedha. Gara piroojektota 3,525 ta'u. Isaan kana keessaa gara piroojektota 13,000 olii kan ta'an piroojektota haaraa bara kana qabannee baruma kana xumuraman yoo ta'u, piroojektonni gara 1,000 ta'an immoo piroojektota buleeyyii waggaa darbeerraa gara baranaatti darbanidha kan xumuraman jechuudha. Piroojektiileen afanis hanga waxabajjii 30 bara 2017tti harki 75 ol xumuramuun eebbifamanii tajaajilaaf banaa akka ta'aniif xiyyeeffannoon guddaa itti kennamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Piroojektiiwwan kanneen hojjetamaa kan jiran baajata mootummaan federaalaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ramade akkasumas hirmaannaa uummataa fi deeggarsa dhaabbilee garaagaraa irraa argameen ta'us Dr. Ashannaafiin dubbataniiru. Piroojektiileen xumuramuuf tajaajilaaf qophaa'anii fi xumuramaa jiran kunis piroojektiilee akka finnaa, daandii, bishaan dhugaatii, jallisii, manneen barnootaa, buufataalee fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa fi kanneen biroo kan of keessatti hammate ta'uu Dr. Ashannaafiin heeranii ijaarsi piroojektoota kanaa yeroo jedhame keessatti qulqullinaa fi saffinaan hojjetamee akka xumuramuu fi kallattii mootummaan kaa'een hojjetamuun xumuramaa jiraachuu himani. Haalli piroojektoota keenya baay'inaan karoorfannee qulqullina eeggamuun ariitiidhaan yeroo barbaachisutti akka xumuru sirriitti nu gargaaree jira jechuudha. Kanaaf jalqabumarraa kaasnee baay'ina barbaachisuun karoorfannee qulqullina barbaachisuun piroojektota keenya gara hojiitti galchinee qulqullina isaanii osoo kompromaayisin godhin ariitii barbaachisutti yeroo barbaachisutti baajata qabameef fi yeroo qabameef keessatti akka xumuramu sirriitti imala xiiqitiin itti deemaa akka jiramu ni beeka. Waan beekamuudha. Kanumaanis wal qabatee komiin hawaasaa yeroo hedduu ka'aa akka ture hin beekna. Piroojektonni baay'een harkifachaa turanii, piroojektonni waggaa dheeraa lakkoofsan akka turanis hin beekna. Piroojektota san duguugnee fixuudhaan piroojektota haaraa hedduu karoorfannee gara piroojektota haaraa hojiirra oolchutti akka itti seenames sirriitti waan beekamuudha jechuudha yeroo dhiyoodhaa as. Piroojektonni naannoo keenya keessatti hojjetaman directly beneficiary'n isaanii uummata naannoo keenya keessa jiraatu hundaafi. Kana jechuun maaliin uummanni naannoo keenya keessa jiraatu hunduu miliyoona 50 ol kan ta'u piroojektota naannoo keenya keessatti hojjetamaa jiran irraa itti fayyadamaa akka ta'u yaadameeti kan piroojektonni kun hojjetame jechuudha. Keessumaayyuu dargaggootaaf carraa hojii uumuu irratti hawaasaaf kenna tajaajila mootummaan kennu sirriitti bilcheessuu irratti ammayyeessuu irratti faayidaalee hedduu kan qabu ta'uu akkasumas hawaas dinagdee uummata keenya sirriitti kan fooyyessu ta'uusaa hubatamuu qaba jechuudha. Kanaaf uummanni naannoo keenya keessa jiraatu hundi isaayyuu piroojektota mootummaan keenya dalagaa jirurraa itti fayyadamaa kan ta'uu danda'udha. Ijaarsi piroojektiilee duraan yeroo karoorfame keessatti xumuramuu dadhabuun lafarraa harkifatee uummata komachiisaa ture haaromsaan booda hojii xiyyeeffannoon hojjetameen rakkoo kana furuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun danda'ameera jedhani.